Reeffeen mallattoo daandii afaan Oromootiin. Mallattooleen daandii irratti mul'atan kun konkolaachistootaaf hedduu fayyada. Kanaaf viidiyoo kana sirriitti caqasaa. Kan jalqaba irratti arginu ifaa tiraafikaati. Ifaa tiraafikaa keessaa inni jalqaba irratti argamu diimaa yoo boba'e dhaabbadhu jechuudha. Namni konkolaataa ofu tokko mallattoo kana gaafa argu dhaabbachuu qaba. Inni lammaffaa ammoo mallattoo keellooti. Ifaan keelloo tiraafikaa yoo ife keelloon kun eeggadhu kan jedhudha. Kan sadaffaa ammoo keelloo itti aanee kan jiru ifaa magariisa. Ifaan magariisi yoo ife deemi jechuu mul'isa. Kan itti aanee jiru daandiiwwan lama jiran keessaa karaa tokko qofa irra deemuun kan danda'amu kan ibsudha. Istoop kan jedhu kun ammoo dhaabbadhu kan jedhu mul'isa. Inni itti aanu ammoo daangaa saffisaa 50 km/h kan mul'isudha. Mallattoo kana yoo argitan daandiin achii eegalee jiru saffisni konkolaataa keessanii 50 akka hin dabarre 50 akka oofamu kan ajajudha. Inni kan biraan ammoo mallattoon nama ijaarsaa jiru kan mul'isu naannoo sana ijaarsi akka jiruu fi konkolaachistoonni yoo deeman of eeggannoodhaan akka deeman kan mul'isudha. Inni kan biraan kun ammoo daandii baaburaa karaa qaxxaamuruuti. Mallattoo kana yoo argitan iddoo sana baaburri dhufee daandii akka qaxxaamuru yookaan hadiidni baaburaa akka jiru mul'isa. Inni kan biraan ammoo karaa baaburaa qaxxaamuruudha. Itti aanee kan jiru karaa miillaa yookaan zeebiraan akka jiru fi namoonni daandii akka qaxxaamuran mallattoo mul'isudha. Inni itti aanee jiru ammoo mallattoo barattooti deeman yookaan naannoo mallattoon kun jiru manni barnootaa akka jiruu fi suuta deemuu akka qabu kan mul'isudha. Kanaaf mallattoo kana gaafa agartan manni barnootaa waan jiruuf suuta deemaa kan jedhu ibsa. Kan biraan ammoo naannoo konkolaataa baasii kan ibsudha. Bakkeewwan dhaabbii konkolaataa garaagaraa bakka aspaaltii irratti mul'atan achi dhaabbachuuf kan hayyamamuuf konkolaataa gurguddaa baasii yookaan awutoobisii kan nama fe'u namoota hedduu fe'u isa qofaaf hayyamamuu fi naannoo sana baasiin jiraachuu mul'isa. Kan biraan ammoo naannoo biskileetiin jiru kan mul'isudha. Inni kun ammoo daandiin dhiphina akka qabu kan mul'isudha. Fuuldura keetti daandii dhiphaan waan argamuuf akka of eeggattee ooftuuf si fayyada. Kan biraan ammoo daandiin gosa lamaa yookaan daandiin kallattii lamaan deemu daandiin kun jiraachuu ni mul'isa jechuudha. Kan biraan ammoo fuuldura kan kee buufata xiyyaaraatu jira kan jedhu kan agarsiisudha. Mallattoo kana yoo argitan achii fuuldura keessanitti buufatni xiyyaaraa argamuusaa ni mul'isa. Inni kan biraan ammoo naannoo mana barumsaa ta'uusaa kan mul'isudha. Kan biraan naannoo bineensoti jiran kan mul'isudha. Keessattuu naannoo bosonaa yookaan paarkiin jiranitti mallattooleen kun bineensi daandii qaxxaamuruu akka danda'an kan mul'isudha. Inni kaan ammoo naannoo bineensotaa jedhee akkuma kana gosa garaagaraan kan mul'isee argamudha. Kun ammoo qaxxaamura yookaan zigzaagii karaa mirgaa akka jiru akkasumas qaxxaamura zigzaagii qaxxaamura gara bitaa jechuudha. Inni kan biraan ammoo qaxxaamura gara mirgaa, qaxxaamura gara bitaa, daandii dhoqqee qabu kan mul'isu akkasumas dhaabbata saffisa kan qabu kan mul'isudha. Closed kan jedhu kun daandiin kun yookaan daandiin fuuldura keessan jiru cufamee jiraachuu mul'isa. Itti aanee kan jiru iddoo konkolaataa dhaabsisan yookaan paarkiingiin jiraachuu mul'isa. Kun ammoo konkolaataa dhaabsuun yookaan paark gochuun akka hin danda'amne mul'isa. Kan biraan ammoo konkolaataan seenuun dhorkaadha.
Kan biraan ammoo konkolaataa fe'umsaa seenuun dhorkaadha. Kun ammoo faana konkolaataa yookaan hoorn hiisisuun dhorkaadha jedha. Mallattoon kun yeroo hedduu manneewwan murtii bukkeetti kan mul'atudha. Inni kan biraan ammoo fuuldura kanatti namoonni hojiirra jiraachuu isaanii mul'isa. Fakkeenyaaf suphaa daandii irratti warri argaman mallattoo kana argitan san fuuldura suphaan daandii gaggeeffamaa jiraachuu kan mul'isudha. Kan biraan ammoo gara bitaatti garagali kan jedhu kan mul'isu akkasumas qaxxaamura daandiiwwanii jiraachuu gara mirgaatti galagali kan jedhu kan mul'isu akkasumas daandii cimaan fuulduratti akka jiru kan mul'isu lafti fuulduratti siquu yookaan sigigni lafaa jiraachuu sochiin lafaa jiraachuu kan mul'isu akkasumas hospitaalli fuuldura jiraachuu manni yaalaa jechuudha. Gara bitaatti garagaluun dhorkaadha kan jedhu akkasumas seenuun dhorkaadha. Mallattoo kana argitan bakka sana seenuun dhorkaa ta'uu mul'isa. Gara mirgaatti garagaluun dhorkaadha. Inni kan biraan ammoo of eeggannoon konkolaachisi jechuu kan mul'isudha. Kan biraan ammoo naannoo balaa konkolaataa hedduu qabu kan mul'isudha. Kun ammoo daangaan saffisaa xumurameera yookaan daandii isin saffisaan irra deemtan xumuramuu mul'isa. Inni kan biraan ammoo darbanii fuuldura bu'uun dhorkaadha. Keessattuu konkolaataan saffisaan dhaqee wal bira darbuun bakka itti dhorkaa ta'e mallattoon kun ni mul'isa. Kun ammoo daandiin kun tabba yookaan lafa ol ka'aa qabaachuusaa mul'isa. Inni kun immoo riqichi dhiphaan yookaan dildii kan jedhamu dhiphaan fuuldura jiraachuu mul'isa. Kun ammoo yuutarnii yookaan daandiin gara duubaatti nama deebisu kan jiru mul'isa. Kun ammoo duubatti garagaluun dhorkaadha kan jedhu mul'isa. Kanaaf viidiyoo kana caqastanii namootaaf illee akka qooddan isiniif dhaamna. Galatoomaa.